adiif xiyyeeffannoo qixxee kennaa akka jiru hin beeku. Xiyyeeffannoon Yukireeniif kennamu baay'ee barbaachisaa akka ta'ee fi hanga ammaatti lammiileen Itoophiyaa 7,000 ol Saawudiidhaa gara biyyaatti galfamuus qabna. Saganticha kan isiniif dhiyeessu Anzaalaa Lamtaaddisaati. dubbi himan ministeera dhimma alaa Itiyoophiyaa ambaasaadar Diinaa Muftii ibsa torbanii miidiyaaf kennan irratti gabaasni dhaabbilee mirga namoomaaf falman Amnesty International fi Human Rights Watch sarbama mirga namoomaa lixaa Tigraayitti dhalattoota Tigree irratti gaggeeffama jechuun baasan loogii qabaachuu himan. Garuu mootummaa yakka raawwate jedhame qorachuuf fedha qabaa jedhan ambaasaadar Diinaan. የአፍሪካ ልዩ ልዑክ ፕሬዝዳንት ኦባሳንጆ gaanfa Afrikaatti bakka bu'aan addaa gamtaa Afrikaa Obasanjoon gara biyya keenyaatti deddeebi'aa akka jiran ni beekama. Mootummaanis deeggarsa barbaachisaa kennaafii jira. Deeggarsa gara kaaba Itoophiyaatti taasifamu irratti tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa fudhachaa jiru irratti ibsi kennameefira. Deeggarsa namoomaaf omaal dureen hin barbaachisu waan ta'eef hawaasni addunyaa deeggarsa kennu itti fufee kennuu qaba. Amnesty International fi Human Rights Watch gabaasni waa'ee Itoophiyaa ilaalchisuudhaan baasan qabiyyee siyaasaa kan qabuu fi odeeffannoo qaama tokko kan ol kaasee mul'ise ta'us mootummaan Itoophiyaa garuu dhimmichatti dhiyeenyaan qorachuudhaaf fedha qaba. Mootummaan Itoophiyaa sarbama mirga namoomaa irratti eenyuyyuu gaafatamaa gochuu barbaada. Garuu gabaasichi dhimma daangaa kaasuudhaan milishaa baluu waan jedhuuf kun sirrii miti. Kun walabummaa biyyaati. Gabaasichi qaama tokko akka waan maqaa xureessuus of keessaa qaba. ሪፖርቱ የተወሰነን ወገን የማንቋሸሽ ቶንም አለው። ambaasaadar Diinaan hojii lammiilee Itoophiyaa Saawudiitti rakkoo keessa jiran deebisuu akka itti fufe himuun hanga ammaatti lammiileen 7,000 ol biyya galuu isaanii ibsaniiru. ዜጎችን ከውጪ በተለይ ከሳውዲ ማስመለሱ እንቅስቃሴ እንደተጀመረ hanga ammaatti lammiileen 7,000 ol ta'an Saawudiirraa gara biyyaatti galfamaniiru. Torbanitti guyyaa 3 guyyaatti balaliin 3 gaggeeffamuun gara biyyaatti akka galan taasifamaa jira. Lammiilee achitti rakkatan hunda achi baasuudhaaf hojiin hojjennutti fufa. Lammiileen Itoophiyaa 750,000 ta'an Saawudii keessa jiraatu. Isaan keessaa gara 450,000 kan ta'an seeraan ala biyyicha galuudhaan kan jiraachaa jiranidha. Baay'een isaanii ammoo mana hidhaa keessa waan jiraniif hojiin isaan gadhiisuudhaaf goonutti fufa. Horroo guduruu aanaa amuruutti haleellaa raawwatee lubbuu afayyaa'ee aanichaa darboo bulchaan aanichaa obbo Fantaa'uun Taayyee himan. Haleellaa qaama hidhateen raawwateen humnootni nageenyaa mootummaas ajjeefamuu miidiyaa hawaasaa irratti odeeffamaa ture. Dhimma kana garuu qulqulleessuuf yaalii goone hin milkoofne. Dhimma kana kan gaafanne obbo Fantaa'uun quba hin qabu jedhanii taatee aanaa isaaniitti raawwate garuu akkasii BBC'tti himaniiru. Guban qabu isa qaamuma dhimmi ilaaluurraa fudhadhu malee ani kanarratti amma kanaa ta'eera waan hin beeku hin qabu. Afayaa'iin aanaa keessanii obbo Dachaasaa Olaanaa jedhaman akka ajjeefaman gabaasaaleen miidiyaa hawaasaa irra deeman tokko ni argisiisu. Odeeffannoo kanuu ni qabdu isaan nama akkamiiti? Hooggansa aanaa keenyaa sirriidha garuu immoo qaama kaamiin akka miidhame ganaa qulqulleeffachaa jirra nuti eenyu akka miidhe qulqulleeffachaa jirra finxaaleeyyiinis jira shanee abaaboo shaneenis mandara keessa dhokatee socho'aa jira. Kun immoo hooggansa rakkoo uumaa darbee rakkoon akkasii jira. Kanarraa alaa qaamni kun amma kanaa miidhame qaamni kun amma kanaa ta'e kan jedhu gabaasa isaa waan hin qabu. Tole kan obbo Dachaasaa miidhaa yoom akka irra ga'e ni beektu guyyaasaa? Guyyaan miidhame kaleessa waa laminni kanarraa alaa qaama kanatu kana godhee kan jennu ragaa qabatamaa ta'e waan qabnu hin qabnu. Miidhamuu duwwaa walenne. Qorachaa jirra. Tole afayyaa'ii aanaa moo kan magaala keessaniiti? Afayyaa'ii aanaadha kan qorachaa jirra. Dhimmicha qorachaa jirra eenyuun akka miidhame. Hojii uummataatu hojjechaa jiraniiti isaan. Waltajjii uummataatu geggeessaa jiraniiti waan ta'eef dhimmicha qorachaa jirra. Maaliin akka ta'e eenyu akka godhe wanti qoratamee adda ba'e hin jiru. Namni biraa isaan faana miidhameeroo tarii jira? Lakki hin jiru. Akkami haalli nageenya aanaa keessanii amma tasgabbii ni qaba walii galatti amma maalirra jira haalli nageenya uummataa? Haalli nageenyaa nuti amma sadarkaa yaaddessaa irra kan ga'e hin jiru. Yeroo ammaa kana uummanni tasgabbaa'ee dhimma isaa dhimmeeffachaa jira. Garuu immoo sodaan adda addaa hin jira. Inni kun immoo keessaas alaas yaaddoon darbee warri dhimma isaanii dhuunfaa hojii dhuunfaa isaaniitiif faayidaa dhuunfaa isaaniitiif warri itti fayyadamuudhaaf wanni ta'an jiru. Kanaaf uummanni yeroo kana humni nagaa keenya booressu hin barbaachisu jedhee
duula geggeessaa jira jechuudha. Of keessaa saaxilee kennaa jiran. Finxaaleeyyiin Amaaraa daangaa ce'uun uummata nagaa irratti darbanii haleellaa akka gaggeessan himamaa ture. Isin gara daangaatti dhiyoo jirtu. Kanaan duras himanni akkasii karaa aanaa keessaniin dhaga'amaa ture uummata irraati. Amma wanti kun ni mul'ata moo dhaabbatee jira? Nuti galama gamarraa ba'anii dhufanii as keessaa dhufanii waan qabatamaa gooneeru hin qabnu. Kun immoo gareen as keessa jirus jira. Amaaras yoo ta'e Oromoos yoo ta'e lamaan isaaniiyyuu diina uummata Oromooti. Lamaan isaanii diina sabaaf sablammii. Gamaa kan dhufe eessaa kan dhufeetiin utuu ta'een kan ilaallu qaamni kana raawwatu afaan Oromoo dubbatu, afaan Amaaraa dubbatu, afaan abbaa fedhaa dubbatu. Ijaarsa kana kan diigu uummata nageenya uummataa kan booressu hundisaa diina uummata Oromoo, diina uummata sabaaf sablammii ta'uu beekna. Aanichatti finxaaleeyyiin Amaaraa irra deddeebiin uummata nagaa irratti haleellaa raawwachuun himatamaa turaniiru. Hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Teediroos Adaanoom addunyaan rakkoo namoomaa uummata addunyaa gurraachaa fi adii mudataa jiruuf xiyyeeffannoo walqixaa kennaa jirtu jechuun qeeqan. Kanaan dura mootummaan Itiyoophiyaa TPLF fi looga jechuun Dr. Teediroos akka hooggansa isaaniirraa ka'aniitiif dhiibbaa gochaa turuun isaanii ni yaadatama. Ammas Dr. Teediroos dubbii isaanii keessatti hanqinni dhiyeessii namoomaallee uummata Tigraay mudachaa akka jirudha kan akka fakkeenyaatti kaasan. Addunyaan lubbuu nama gurraachaa fi adiif xiyyeeffannoo qixxee kennaa akka jiru hin beeku. Xiyyeeffannoon Yukireeniif kennamu baay'ee barbaachisaa akka ta'ee fi addunyaa mara akka ilaallatu dubbanneerra. Deeggarsi Yukireeniif kennamaa jiru garuu coobni isaayyuu Tigraay, Yaman, Afgaanistaanii fi Sooriyaaf illee kennamaa hin jiru. Dhimma kana irratti dhugaa dubbachuuf naaf mala. Addunyaan sanyii namaa qixxeetti ilaalaa hin jiru. Kaan isa kaanirra ni caalchisa. Kana yeroon dubbadhu na dhukkuba. Sababni isaas argaa waan jiruufi. Amanuuf nama rakkisa garuu waanuma ta'aa jirudha. Addunyaan dhala namaa mara ija qixxeetiin ilaalutti deebi'ee jedhe na bidadha. Waan Itoophiyaa keessatti ta'aa jiru gaddisiisaadha. Namoonni jiraa gubachaa jiru. Kun xiyyeeffannoo miidiyaa waan argatin itti hin fakkaatu. Namoonni akkanatti kan ajjeefaman sababa saba isaaniitiin qofaadha. Yakka tokko malee jechuudha. Lubbuu nama maraaf xiyyeeffannoo kennuu qabna. Konkolaattotni gargaarsaa namoomaa fe'an 47 fi konkolaattotni boba'aa fe'an 3 gara Tigraay qajeelaa akka jiran dhaabbanni biyyoota gamtoomanii UN hime. Gargaarsi namoomaa kun erga torban 3 dura mootummaa fi finciltootni Tigraay gargaarsa namoomaaf jecha walii galtee lola dhaabuu labsanii as gargaarsa marsaa lammataan seenaa jirudha. Haa ta'u malee Dr. Teediroos haasaa isaaniin gargaarsi namoomaa gahaan naannoo Tigraay qaqqabaa akka hin jirree fi namoonni beelaa akka jiran dubbataniiru. Battala kana dubbachaa jirutti namoonni beelaan du'aa jiru. Nyaata gatii hin qabneef du'aa jiru. Wallaayyoo miti. Humnoonni Itoophiyaa fi Eertiraa gargaarsi yeroo dheeraaf akka hin galle gochuun kun seenaa ammayyaa keessatti kan jalqabaadha. Fedhii qajeeltootu jiraatee guyyaatti konkolaataan 100 gara Tigraay seenuu qaba ture. Sababa rakkoo nageenyaan deeggarsa galchuun hin danda'amne waan jedhu amanuu nama rakkisa. Iddoowwan lolli jirutti deeggarsa ergaa jirra. Kanaaf lolli jiraachuun gargaarsa erguu dhaabuuf sababa ta'uu hin danda'u. Gargaarsi namoomaa yeroo hundatti qaqqabuu qaba. Qorichaa fi nyaati yeroo kamiyyuu qaqqabuuf kennamuutu irra jiraata. Kun yeroo hundaa qajeelfama ta'uu qaba. Namoonni qoricha dura nyaata barbaadu. Lubbuu turfachuuf nyaata barbaadu. Qoricha barbaaduun isaanii waan hin hafne ta'us jechuudha. Kanaaf lameen kunneen waan adda ba'an miti. Takka takka nyaatni qorichadha. Namoonni utuu qoricha qabanii beela'uu malu. Oduu gaggabaaboon naannoo uummattoota kibbaa godina Haadiyaa magaalaa Shoonee jedhamutti ji'ootaaf hidhamanii kan turan dhalattoonni Tigraay 1,000 ol ta'an hidhaan hiikaman. BBC'n namoota hidhaarraa hiikaman irraa akka odeeffatetti hidhamtootni 1,300 ta'an kibxata darbe awutoobisiin fe'amanii gara Finfinnee geeffamuun gadhiifaman. Atileetiin fiigicha fageenya dheeraa lammii Keeniyaa Jooyish Cheepkuuriin qoricha si'eessituu fayyadamuu waggoota 4 dorgommiirraa dhorkamte. Atileetiin ganna 33 kun bara 2014 taphoota Commonwealth Glasgow qophaa irratti fageenya 10,000 injifattee ture. Loltootni Yuukireen 1,000 ol ta'an buufata doonii Mariupol to'annoo jala oolee keessatti harka kennuu isaanii Raashiyaan ibsiteeti. Yuukireen garuu kana ni haalti. Ittaanaa bulchaa magaalichaa Seerii Olloof akka BBC'tti himanitti loltoonni Yuukireen achi jiran ammayyuu lolaa jiru.
Dargaggoo Biqilaa Yohaannis maashina albuuda warqee baasuuf tajaajila hojjeteen miidiyaalee hawaasummaa irratti tibba darbee dinqisiifannaa argatee ture. Dargaggoo Biqilaa Yohaannis magaalaa Buraayyuutti qe'ee kireeffatee hojii isaa keessatti hojjetutti argamuun BBC'n hojii kalaqasaa kanarratti dubbiseera. Biqilaan attamiin as gahee afaanuma isaarraati yaa dhageenya. Magaalaa Naqamteettiin kan inni dhaladhee guddadhe sana boodadha kana karaa Finfinnee kan inni dhufe jechaadha. Kan inni baradhe jaal makaanikii ture achi booda utuma guddisuun amalii 5 amma meetaal injiinaringii itti baradheera. Sana booda meeteekii keessas weeldingiitiin weeldariin ture maashinoota adda addaarra saayitii adda addaarra deemee amma hidha Abbayyaa dirasitti hojjedheera. Sukkaara faabrikaa tokko tokko keessatti pilaantii dhaabuu irratti bobba'een ture jechaadha. Egaan hojii qacarrii keessaa bahee hojii karaa kootti galeetii booda hiriyaayeen koo tokko kan asoosaa jiraatu lafa warqee fudhatee dhufee akkas warqee lafaan qotu argadheera garuu waan maashinarii ittiin hojjennu alaatii galaa waan akkasiiti asitti hojjechamuu hin danda'a kan jedhu na gaafate kun gaa waggaa 2 dura jechaadha. Isaa hojjennee haasofnee maateeriyaalii tokko binnee gibbii keessatti etiroomeelii hojjechuuf dandeenyeerra jechaadha. Sana booda kan nuun gabaa fi wanta kana konfidensiitiin dhiyeessuutti jalqabne jechaadha. Maashiniin kun biyya keenya keessatti kana dura hojjetameera dizaayinii akkasii kan hin taane nuun kana guutummaa guututti kaampaanii maakoon kan jedhamu kan oomishu dhaabbata Kaanaadaa keessaati achirraatidha kan nuun koppii goonee jechaadha. Kan keenya egaa amma sa'aatii keessatti naannoo toonii 70ti amma toonii 100tti sa'aatii keessatti miicee raawwachuu danda'a jechaadha. Albuuda baasuu keessatti rakkinni isaanii guddaan maashinarii akka ta'e nu galee maashinarii kana immoo alaatii gashuuf doolaarii birrii baay'eetiin gatii galuuf innis immoo akka rakkinaatti isaaniif mudata kan irratti gizee dheeraa fudhata nun immoo sana hundumaa kan nuuni hambisuu dandeenye yeroo gabaabaa keessatti hojjennee kennuutiif kanarraan immoo doolaara biyya alaatti bahu sanas hambisuu keessatti gahee guddaa nurraa eegamu baaneerra jedhee yaada. Egaa rakkinni inni dura ture wanta kana hojjechuuf qarshii guddaadha kan inni gaafatu. Qarshii sana namni riiskii fudhatee namatti kennee kana hojjechiisu badaa amantaasaa gatii sababa hin qabneef baay'ee rakkanneerra sana amansiisuuf jechaadha. Sana booda abbootiin qabeenyaa adda addaa dhufanii nu gaafachuutti ka'anii akka inni hojjetu saayitii irratti dhaqanii ilaalanii edda amananii booda kan isaan qabdiinatti kennanii hojjechiisutti ka'anii jechaadha. Nuyi karaa fuulduraatti oomisha maashinii warqee kanarraan kan darbe pilaantii kan kasala miicusee hojjechuuf yaanna. Kanarraan kan keemmoo dhaabbati keenya kun akka biyyattiitti maashina pilaantii kana hojjechuu irratti liidii akka inni godhu barbaanna jechaadha. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya galgala kanaatiif qopheessine asuma irratti xumureeti kan jiru saganticha kan isiniif dhiyeesse an Zalalamtaa Addisaan ture qopheessituun sagantaa kanaa Firaa'ol Balaayee turtii taasistee jirtu odeeffannoo kan argachuudhaatiif marsariitii BBC Afaan Oromoo daawwachuu ni dandeessu sagantaan keenya booru kan isinitti deebi'uuta halkan gaarii.